Olive Media subscribe godhuudhaaf maatii keenya. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya nageenya keenya kan jaalalaa fi kabajaa kan onnee jaalala irraa maddu iddoo jirtan maratti isin haa ga'u. Guyyaa boruu guutuu biyyaalessaatti ayyaanni hordoftoonni amantaa kiristaanaa guyyaa boruu ayyaana kabajuudhaaf deemechaadha akka guutuu biyyaalessaatti. San sababeeffachuudhaan ayyaana kanaaf caffee fi waan garaagaraatu qophaa'echaadha. Naannoo Araaddeelleetti argamnaa Haramayaa jechuudha. Hawaasni naannoo sana daa'imman dabalatee caffee amaniiti ayyaana kanaaf jecha daandii irra baasanii gurguruu irratti kan argaman jechaadha. Caffeen kun gatiinsaa hanga birrii 30 hanga birrii 50 hanga birrii 100tti gurguramuu isaati hawaasa irraa kan dhageenye jechaadha. Nuti sanuma sababeeffachuudhaan viidiyoo hanga kana isiniif waraabuudhaaf dirqamnee jirre jechaadha. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Jireenyi maal fakkaata? Jireenyi bareedaadha. Maqaan keenya Finjaan jalqaba irratti Muraadii Razzoo Finjaanii guyyaa boruu hordoftoonni amantaa kiristaanaa ayyaana ho'aa kabajuu irratti kan argaman guyyaa boruu jala bultee irratti argamna. Duraan dursuudhaan hordoftoota amantaa kiristaanaa hunda baga isiniin geechuu ni barbaanna. Mee isinii caffee gurguruu agarreechaadha. Caffeen kun ayyaanaaf qophaa'ee miti. Meeqa? Dhibba taasa 50 taasa 30 qarshii 30 qarshii 50 qarshii hanga 100tti jechaadha. Wanni kun isin baaseeti moo hawaasa keenyaaf keessan laaltaniiti? Hawaasa baafne hawaasa baafne saraallee malee hawaasa keenyaaf keessan laaltanii gattoomaa isiniin jenne jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya qaaliif jaalatamoo haala kanaan caffeen ayyaanaaf qophaa'eeti kan jiru daandii irratti yeroo ammaan tanaa gurguramaati kan jiru jechaadha. Akkuma isin dhageessanitti ijoolleen tun hora keessaa caffee tana hamaniiti jechaadha. Warroota ayyaanaatiif kan dhiyeessanii birrii 30 birrii 100tti jaaniitti jiranii. Muraadii galatooma gara to'atilleen hayyee hordoftoota keenya qaaliif jaalatamoo sagantaan keenya akkuma itti fufetti kan jiru jechuudha. Duubee kiyyatti kan argitan ammaan taanaan horaan addeellee yookaan haroo addeelleeti jechaadha. Haroo addeellee miidhagina isii daran kan gonfachiise daandiin gurguddoon bukkeessitti yookaan cinaasitti argamuusiiti jechaadha. Daandiin guddaan Finfinnee irraa Harar deemutti bukkeessitti argame jechuudha. Haroon addeellee qabeenya uumamaa kanaan haroo mayaa qabdu keessaa isii tokkodha jechuudha. Namoonni akkasumas gama madda galiitiin qurxummiilee ammas bifa jallisii bifa irrigeeshiniitiin jechuudha. Kuduraa fi muduraa asirratti oomishanii gabaadhaaf kan dhiyeessan ifiifis kan ittiin jiraatan jechuudha. Haala kanaan jiruu fi jiraattonni naannoo tanaa jireenya isaanii ittiin fooyyeffachaati kan jiran haroon addeellee roga hedduudhaan jireenya hawaasa uummata naannoo kanaati jechuu ni dandeenya jechaadha. Kuduraa bishaan obaafachuun kuduraa fi muduraalee garaagaraa gama qabeenya qurxummiitiinis qurxummiilee garaagaraas keessaa guuranii gabaa kan dhiyeessan. Kuduraaf muduraa garaagaraa qayyasiir, kaarootii, goommana, kana shunkurtii, qullubbii diimaa kanneen kana fakkaatan asirraa oomishanii gabaadhaa kan dhiyeessan uummanni naannoo kan hordoftoota keenya qaaliif jaalatamoo ammallee isin wanni isin daawwachiifnus ni jirti kuduraalee garaagaraati. Isin daawwachiifnee bishaan irraa isin isin daawwachiifnu ni qabna. Chaanaala Olive Miidiyaadhaa sabiskiraayib godhuudhaan maatii keenya taatanii waannoota nuti yerootti isiniif gallakkifnu nu daawwachuu ni dandeessan jechuudha. Olive Miidiyaa wanni adda isa taasisu ana dabalatee namoota muraasa dabalatee anas dabalatee jechaadha. Wanni adda nu taasisu nuti biyya keessa hojjechuu isaaniiti jechaadha. Chaanaalonni keenya ijoolleen lafaa dhufoon tun irra baay'een isaanii biyya ambaatti kan argaman jechaadha. Isinillee yaadaaf muraada keessan isinii guutee nagaan gama biyya abbaa keessaniitti isin haa dabaluu nuti isin haa dabaluu isiniin jechuu barbaanna.
channel oliif media subscribe gootanii maatii keenya taanaan wannoota biyya keessa jiran wannoota argaaf dhagaitiidhaaf isiniif mijjaahu isiniif hojjannee sagantaalee hedduu amma booda kan fuulduratti isinii dhiyeessudha. Hordoftoota keenya qaaliif jaalatamoo ammallee sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Hordoftoota keenya qaaliif jaalatamoo sagantaan keenya akkuma itti fufetti jiram ammallee qarqara haroo irraa hin fagaanne nu duuba isin mul'atu jechaadha. Namoonni caffee haamaati sababa ayyaanaatiin caffee haamanii namootaaf dhiyeessaati kan jirani. Mucaan amma nu duubatti argamu kun miilaan fageenya dheeraa irratti deeme. Fageenya dheeraarraa caffee tana harka isaa haamee walitti hidhee qindeessee yeroo ammaan tana harkisaa deemutti jira jechuudha. Akkuma na duubatti agartan kanatti jechuudha. Inni adada bonni seenuun goggogaatii irratti kan dhufe bishaan akkuma beekamu ni qannasee jechaadha. Hartummaan fedhee jechaadha. Akkasitti amma yeroo ammaan tana qannaseeti kan jiru miilaanis seenuun ni danda'ama. Amma gamanumaan kan ittiin nuti isin daawwachiifnu sagantaa itti aanu irratti kuduraa naannoo tana dhaabbatan amma baay'inaan hedduu madura hin margine jechuudha. Amma bishaan obaasuu irratti kunuunsuu irratti kan argaman qotee bulaan naannoo kanaa jechuudha. Ammallee hordoftoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kuduraa itti deemnee isin daawwachiifneeti sagantaa keenya kan guyyaa irraan tanaa kanumaan kan goolomnu ta'uu gamanumaan isin hubachiifne jechaadha. Ammallee nu faana turaan afeerraa keenya. Hordoftoota keenya qaalii fi jaalatamoon akkuma qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Akkuma waadee isinii gallee kuduraalee keessatti argamne yeroo ammaan tana wallaahi maashaallahi naannoon teenya hedduutti saabatti hedduudha goota misoomaa jechuun ni danda'ama. Lafa tana akka malatti burkuteessanii qotanii bulleessanii xaa'olee ammayyaatii fi tanaadaatiin deeggarramuudhaan benziila amma yeroo ammaan tanaa boba'aan hedduu gatiin isaa dabaleeti jira. Qotee bulaa keenya irratti dhiibbaa guddaa wanneen ta'e keessaa qaalomminaan sadarkaa olaanaa irratti kan argamu yeroo ammaan tanaa boba'aadha. Kan san isaan hin daangeessin lafa qotanii burkuteessanii laaffisuudhaan xaa'oo aadaa fi ammayyaatti fayyadamuudhaan akka isin laaltanii gartan kanatti raafuu yookaan goommana ajaa'ibaa asirraa oomishaati kan jiran maashaallah hedduu baay'eedha namatti tola. Warreen keessaa biyyaan ba'aa jirtan warreen biyya keessa hin jirre hedduu waan biyya fi tana arguudhaaf dharraa ni qabdan jeetii yaada. Yeroo waan kana viidiyoolee tiyyatana daawwattan hanga tokko yaaddoon biyya teessanii isinirraa irrachuu shakkiin qabu jechaadha. Sagantaa tiyyatti hedduu akka gammaddanii fi akka irraa hubattanii fi akka itti bashannantan akkii guutuudhaan qabeechaadha. Isin takkittiin hidhaan takkittiin birri 20 hedduu raqacha akka fayyatti maaliif taanaani vaayitaamiina isin qabduu fi malleenii isin itti gurguramtu jechuudha waliin gitu jechaadha. Maaliif taanaan ammallee birriin 20 waan xiqqaarra keessatti jireenya Itoophiyaa keessatti hedduu waanuma namaan goone jireenya Itoophiyaa kaqaalee keessatti birriin 20 hedduudha itti xiqqaate jechuudha. Qonnaan bultoonni keenya akka laffaatii akka ifaajee isaanii harkachaa hin jirani.
haa ta'u gaammoo yeruma wajjin deemuudhaaf nu mataa uumaa rakkoon qabu jechaadha. Akkasiiti hordoftoota keenya kaniif jaalatamoo qonnaan bultoonni aanaa Haramayaa naannoo Haraddeellee haala kanaan jiruuf jireenya isaanii fooyyeffatuu irratti kan argaman jechaadha. Irra deebuudhaan hordoftoota amantaa kiristaanaatiin bageetti isin Ayyuu Baammat Umar osoo dadhabee osoo hifeenjiin kaameeraa hanga ammaatti isin akkaataa bifa miidhagaa isin amma itti na daawwachaa jirtan kanaan Ayyuub namni dhaabbatee waraabaa ture isaadha. Ayyuub hedduu ulfaatu jechuudha. Maammeetillee galatoome hanga ammaan kanaatti viidiyoon tun hanga dhumtutti isin lachuun afaan turuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Har'aan mootuu kanarraaf jennee asumatti kan goolomudha. An obboleessa keessan Oliif Miidiyaa sagantaan itti aanuun angoolitti deebinu nagaan nu tura isiniin